dhalli namaa erga gara dachii tanaatti dhufee eegalee tattaaffii guyyaadhaa gara guyyaatti taasisaa dhufeen jijjiiramaa hangana hin jedhamne fiduu danda'eera. Ilma namaatiif roorroo fi diinii jalqabumarraa eegalee kan jiru yoo ta'u, roorroo fi diin ofii kan injifachuuf jecha boollan seen hin qabu. Kufee ka'ee bu'ee bahee teekinooloojii ammayyaatti fayyadamuudhaan meeshaa ittiin diin isaa injifatu kalaquudhaaf jecha erga wal dorgommitti seenee waggoonni hedduu darbaniiru. Addunyaan qaroomtee erga teekinooloojiitti fayyadamuu eegalterraa jalqabee meeshaa waraanaa kanneen ajab nama jechisiisan guyyaadhaa gara guyyaatti oomishamanii dhufuu eegalaniiru. Isaan keessaa muraasni kanneen akka kilaashii, atoomik boombii, madfii, moorterii, rooketii, misaayil, diroonii fi kanneen maqaa isaanii waamamee dhumuu hin dandeenye kalaqamaniiru. Kanumarraa ka'uudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimad diroonii barbaacha gara biyya Turkii deemuu isaa kan hundi keenya walqixa beeknudha. Haa ta'u malee dirooniin kun meeshaa akkamii akka ta'e nama hedduutti gaaffiin isaa waan oolledha. Jaalatamtoota, hordoftoota, kabajamtootaa fi daawwattoota keenya kan isin hordofaa jirtan kun Afrikaa Chaaneelidha. Afrikaa Chaaneeliin immoo araba gara keessan dhufe waan ta'eef laayikii fi sabiskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa jechaa kallattiidhumaan gara oduutti ceena. Dirree waraanaa irratti yeroo ammaa meeshaalee ammayyaa lolaaf mijatoo fi dandeettii addaa qaba hedduu hojiirratti argamu. Isaan keessaa diroonii adda durummaadhaan kan waamamudha. Dirooniin xiyyaara lolaa yoo ta'u, akka xiyyaarota kanneen biroo fi jeetti yookaan heelikooptera namaan osoo hin taane quunnamtii saatalaayitii kompiitaraatiin kan balali'udha. Diroonni faayidaalee gurguddoo lamaaf kan oolan yoo ta'u, isaan keessaa inni tokko icciitii diinaa dabarsee kan siif kennu yoo ta'u, inni biroo immoo diina kee irratti bakka buusudha. Xiyyaarichi kun xiyyaarota kanneen biroo lolaaf tajaajilanis ta'ee geejjibaaf oolan irraa wantoota baay'eedhaan adda kan ta'edha. Ogeessi diroonii kan to'atu fageenya baay'ee dheeraa ta'e irra taa'ee diroonatti akka barbaadetti to'atuu danda'a. Dirooniiwwan baay'ee ammayyaa'oodha jedhamanii addunyaa irratti beekaman biyyoonni oomishan Chaayinaa, Turk, Ameerikaa fi Israa'el jedhamee dubbatama. Diroonni biyyoota kanneen oomishaman gabaabbinaan akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessineerra. Jalqaba irratti diroonii Chaayinaa yoo ilaalle maqaan diroonii kanaa Wingloong jedhamuudhaan kan waamamu yoo ta'u, biyyattis ta'ee gabaa irratti akka gurguramuuf itti yaadamee kan dalagamedha. Diroonichi ulfaatina kiiloogiraama 480 akkasumas dheerina meetira 11 kan qabu yoo ta'u, fanjii yookaan misaayila 12 hidhachuudhaan guula'uu yookiin balali'uu danda'a. Kan Dr. Abiy Ahimad barbaacha gara Turkii deemeef dirooniin Turkii yookaan akkamitti kan jedhuuf immoo maqaan diroonii kanaa Bayraktar TB2 jedhamee beekama. Diroonii kanatti biyyoonni fayyadaman immoo waldaa lola galaana kaabaa yookiin naatoo fi miseensa naatoo ta'an dabalatee biyyoonni baha giddu galeessaa baay'een bitachuudhaaf hidhataniiru. Kubbaaniyaan xiyyaaricha oomishe akka ibsutti yoo ta'e, yeroo ammaa kana diroononni 160 biyyoota kanneen akka Turk, Qatar, Yuukireen fi Azerbaaijaatti hojiirra oolanii jiru. Akkasumas immoo biyyi miseensa naatoo taate Poolaand caamsaa darbe keessa diroonota 24 Turkiirraa bituudhaaf walii galtee mallatteessanii jiru jechuun dubbateera. Dirooniin Turkii kun ulfaatina kiiloogiraama 1500 fi dheerina meetira 6.5 kan qabu yoo ta'u, boba'aa leetira 300 qabaachuus danda'a. Xiyyaarichi fageenya raadiyeesii 3000 kiiloomeetiraa irratti to'atamuu akka danda'uu fi yoo bu'us ta'es yoo ka'u sisteema mataa isaa akka qabu ibsameera. Haaluma kanaan dirooniin biyya guddittii addunyaa kanaa kan taate Ameerikaadhaa yoo ilaalle maqaan diroonii kanaa MQ Reaper diroon jedhamee beekama. Kubbaaniyaa xiyyaaricha oomishu General Atomics yoo jedhamu xiyyaarota ammayyaa'oo jedhaman keessaa isa tokkodha. MQ Reaper dirooniin dheerina meetira 11 fi ulfaatina 1300 kiiloogiraama kan qabu yoo ta'u, sa'aatilee 24 akka barbaadetti qilleensa irra turuu kan danda'udha. Ameerikaan diroonota kanneen biyyoota michuu ishee taatee fi jaalattu malee akka hin gurgurre dubbattee jirti. Kanumarraa ka'uudhaan Xaaliyaan, Faransaay fi Ispeenitti xiyyaaronni yookiin diroononni gurguramuun jiraachuu ibsameera. Inni biraa fi isa xumuraa yoo ilaalle immoo yaadaan gara biyya baha giddu galeessaa kan taate Israa'elitti isin deebisa.
addunyaa tanarra diroonota haasofsiisan keessaa inni tokko kan ta'e diroon Israa'el oomishte kanaadha. Maqaan diroonii kanaa Heeron Tiip jedhamuudhaan kan waamamu yoo ta'u, diroonii guddaa addunyaa kanaa jedhamuudhaanis ni beekama. Xiyyaarichi nama malee balali'u kun dheerina meetira 14 fi ulfaatina 2700 kiiloogiraama kan qabu yoo ta'u, walitti fufiinsaan sa'aatii 30 osoo qilleensarraan bu'in samii tana gubbaa turuu danda'a. Dirooniin kun kubbaaniyaa Aerospace Industries jedhamuun kan oomishamu yoo ta'u, akka kubbaanichi jedhutti yoo ilaalle ogeessichi xiyyaaricha to'atu fageenya raadiyeesii 1000 kiiloomeetira irra taa'uudhaan quunnamtii kompiitaraatiin ajajuu akka danda'u ibseera. Biyyoonni diroonii Israa'el bitatanii itti fayyadamaa jiran keessaa muraasni Jarman, Awustiraaliyaa, Faransaay, Kooriyaa Kaabaa fi Kanaadaan adda durummaadhaan waamamu. Lola Afgaanistaan keessa ture irratti biyyoonni baha giddu galeessaa Taalibaan waraanuudhaaf jecha diroonii kanatti fayyadamuu isaaniis ibsameera. Hubadhu yaa saba koo, Taalibaan diroonni guddaa addunyaa tanaatti waraanamaa turus bakka garaan isaa yaade ga'uu danda'eera. Dhugaan ilmoo rabbiitti dirooniidhaan immoo haaltu jechuu barbaanna. Gabaabumatti wanti isiniin jechuu barbaannu diinni kee humna qabaatee lafa osoo hin taane yoo dhugaa qabaate qofa si mo'achuu danda'a jenna. Kanatti aansuudhaan immoo yoo gatii diroonii ilaalle akkuma gubbatti isiniif ibsee dandeettii isaanii gargar ta'urraa kan ka'e gatiin isaaniis gargar kan ta'edha. Gatii isaanii kanneen wal bira qabne yoo ilaallu diroonii Ameerikaa fi Israa'eliin oomishamu kan biyya Turkii fi Chaayinaa irraan oomishamu irraa gatiin isaanii akka samii fi lafaatti kana gargar fagaatedha. Dirooniin Turkii kun tokkichi isaa miiliyoona takka hanga 2 yoo ta'u, gara birrii keenyaatti yoo jijjiiramu immoo miiliyoona 50 hanga miiliyoona 100 jechuudha. Kan Ameerikaadhaan oomishamu ammoo tokkichi isaa miiliyoona 30tti tilmaamama. Birrii keenyatti yoo jijjiiramu immoo naannoo miiliyoona 1,500tti tilmaamama. Diroononni akkuma xiyyaarota kanneen biroo yoo meeshaa gurguddaadhaan rukutaman caccabanii kufuu danda'u isiniin jenna. Fakkeenyaaf yeroo darbe keessa xiyyaarri Ameerikaa tokko Ispeen seennaan Ispeen eeyyama koo malee daangaa koo seeni jechuudhaan caccabsitee samiirraa buusuu dandeesseerti. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa, hamma dhumaatti obsaan waan nu hordoftaniif galatoomaa jechaa viidiyoo keenya laayikii fi sabiskiraayib waan goone akka laayikii fi sabiskiraayib gootan kabajaadhaan isin gaafanna. Hanga oduu biraatti walitti deebinutti nagaan nu tura.